Seenaa sangoota sadanii. Dur sangoonni halluu gurraacha, daalachaa fi burree qaban sadii gamtaadhaan bobba'anii oolanii galu turan. Maqaan isaaniis akkuma bifa isaaniitti daalee, gurree fi burree jedhamanii waamamu turan. Haaluma kanaan utuu jiraatanii guyyaan hamaan tokko itti dhufe. Leenci tokko fagoo dhaabbatee isaan ilaala ture. Garuu gamtaa isaaniitiif itti hiiquu waan sodaateef mala ittiin nyaatu qopheeffate. Sangoota kana yoon adda qoode nyaachuu nan danda'a jechuudhaanis yaade. Gara isaaniittis deeme. Burree fi gurreetti dhiyaachuudhaan, Isin lamaan bifti keessan daalacha waan hin taaneef fagootti mul'attan. Daaliin garuu fagootti waan mul'atuuf sababa isaatti bineensi isin nyaata. Dafaatii isa ofirraa adda baasaa jedheen. Isaanis akka inni isaan nyaachuu yaade waan hin hubanneef gorsa gaarii itti fakkaatee akkuma inni jedhe godhan. Daaliinis leencichi isa nyaachuuf namoota gara isaa yeroo dhufu argee iyyatus kan isa dhaga'u waan hin turreef hin nyaateen. Guyyaa lammataa ammas gara gurreetti hiiquun, Ati bifti kee gurraacha fagootti hin mul'attu. Burreen garuu bifa burree waan qabuuf fagootti bineensi argee sababa isaatiif si nyaata. Kanaaf dafii isa irraa adda ba'i jedheen. Leencichis lamaan isaaniiyyuu gubbaatti waan argateef sodaa tokko malee dabareedhaan isaan nyaate. Ergasii seenaan sangoota sadanii bakka hundumaatti waan dhaga'ameef sangoonni horii qe'ee biroo kanneen akka fardaa, hoolaa, re'ee fi kan kana fakkaatan ofitti dabalanii gamtaadhaan ba'anii oolanii nagaadhaan galaa jiraachaa